ሳይድ ሳይድ ሱመያ ባዳጅሻለሁ ልጆችን ተው በእናትህ እንደዚህ አታርግ በቃ ይሄን ቪዲዮ ታያለሽ አይደል እባክሽ ሱመያ bakakkaan sitti haabuu jechalleef abaarsa yaa intalo maqaa shamarran oromoo guutuu nyaatte ati safuu gatte nu salphifte dhugaa rabbi ijoollee oromoo shamarran gaggaarii meeqaatu jira shamarran musliimaan jenne kiristaanan jenne shamarran gaggaarii meeqaatu jira shamarran badduullee numan argan dhugaa rabbiyan takka mucayyoo tanatti safuu gatte hin arginan dhugaan isiniin jedha dhiifamallee naa godha dhugaa hedduu miira keessa galeeyyi takka ilmoo dhiiraa akkana bochuu jechuun fakkeenyaaf namni wanta irratti bochuutu murteessaadha jechuudha saidoo ani hin beeka saidoon nama waan darreen akkana bochistu miti jechuudha nama waan numti salphaan tokko fakkeenyaaf namni tokko waan tokkoof ka'ee boo'ullee numa jira jechuudha garuu kuni dhugaa rabbi hedduu keessi kiyya na cabean dhugaa I'm very sad hedduun gadda dhugaa rabbiyan si galee ndee kun dhugaa jechuun waan akkana dhiifamuu qabuyyuu miti jechuudha gaafa hiriyyaan kan keessi bira gaddu dhugaa gadda guddaatu namatti dhagama jechuudha gadda guddaa jechuudha sinii galaa miti kuni ma'aan kaje'u bara mucayyoon tun maatiin qabdu firan qabdu nama hidhuun qabdu obbolaan qabdu haadha abbaan qabdu yoo san dhabde hoo ollaan qabdu maa nama hidhuu dhabame moo akkami moo kaameeraan kun isiif haaraa duraanumayyuu mucayyoon piraankii godhamtin jirtu dhugaa walitti himnaayyi sigale duraanuma tuni tansafuu gatte rabbiin saidoo afaan fide sheyxaanni gaafa sitti dhufu gadi bu'ee ani sheyxaana jedhee sitti himu yookaan fuularratti barreeffatee hin dhufu sigale sheyxaanni kan dhufu ilma namatti sheyxaana ta'ee dhufu ilmuma namaa ta'eeti sheyxaanni ilmuma namaa ta'ee sitti dhufa sigale maqaa Muhammad maqaa Faatuma sigale maqaa maskara moggaafatee sitti dhufa bar sheyxaanni gaafa sitti dhufu dhuguma siin jaa bar dhuguman jaa nama kana beekadha sheyxaanni gaafa sitti dhufu garteemi ani kadiirii siin jaa bar dhufe ani Faatumaadhaa siin jaa mee akkam goota an hayyuudhaa jagaa sheyxaanni tokkoffaan tanaa beeka ani maqaan kiyya hayyuudhaa siin jaaladhaa siin jaa sheyxaana tokkoffaa jechuun kanaa beekadha sinii galee amma mee bultii namaa kuni bultii namaa laaquu jedhama moo bultii nama biddeena namarra cirracha naquu jedhama moo maal jedhama saidoon hin rakkatee bar biraan deemu jechuuf bar hin rakkatee bar kana hundarraa'u bar kan nama dhibu mucayyoon hinna nama safuu gate ta'uu jechuudha waan isin jettu way dhageessanii isinima viidiyoo san dhaggeeffadhaa mee dhaqaatee adaamaatu birratti dhaggeeffadhaa hin kadhannaa abbaa manaa sumayyaanni kadhannaa gaafa jedhan maal jechuudha abbaa manaa kan keenaan ga'e yookaan naaf eeyyami jechuudha way maal jechuudha mee kun dhuguma rabbitti gadi fageessaa ilaala hin kadhannaa yookaan mee ati fakkeenya bakka san of buusi bar sumayyaan intala cimtuudha bar dhuguma rabbii isuma dhugaa rabbii sumayyaan dhugaa rabbii strong girl tajaanin sani jechuudha isin jabdu dubara jabdu dubartii jajjabdu addunyaa jaansan argiteemi dhugaan isitti madaalau maaliif jedhi har'a osoo isin lubbuun jirtu osoo isin ijaan argitu abbaan manaa yookaan abbaa ilmaanii bar abbaa mana biraa darbee bar abbaa ilmaan isii kan waggaa meeqa waliin jiraatte naangay abbaa manaa kan kee maa biddeena seete moo akkamii biddeena seete moo maal jechuudha kuni bar daabboo miti bar naangay abbaa manaa kan keeti irraan haqooti cinaa irraan haqo maal jechuudha mee kun dhugaa rabbii bar nama yaachisaa bar zabanuma akkam keessa jirraan jaabaran kanan na dhibee baran mee viidiyoo dhaggeeffadha waan isin jettu dhaggeeffadha mee isinin dhaggeeffachiisa afaanuma isirraa dhaga'ame ani akkanatti haasawutti hin jiru mee afaanuma isirraa dhaga'a dhugaa rabbii mucayyoo tana duraan deeggaraan ture saidilleen akka fuudhu himaa jechuun hedduun dhiibbaa godhaa ture jechuudha garuu viidiyoo kan eegan argee dhugaa arrabuma kiyya kan dubbate sanittuu nan qaane jechuudha deebee dhuguman isinin jaa mee waan isin jettu mee viidiyoo mataan mee dhaggeeffadhaa mee amma isin dhaggeeffachiisa dhaggeeffadhaa mee waanuma isin jettu ሳይድ ሱመያ ባዳጅሻለሁ ልጆችን ተው በእናትህ እንደዚህ አታርግ በቃ ይሄን ቪዲዮ ታያለሽ አይደል እባክሽ ሱመያ ተው በቃ እንዴ ሉነሽ እኔ በቃ ምን ላድርግሽ አውቃለሁ አጥፍቻለሁ አውቃለሁ ማሉመተ አይደለም ሳይዶ በቃ አከው መታሪ አይደለም ይሄ ቪዲዮ ታዩ ያለች እኮ በቃ ታያለች መቼም ገራኑትን ጃባቱ ተው meesi waanuma akkana kana takkaa dhageessanii dhugaamee shamara kiristaanaan jenne shamara musliimaa hin jenne jechuudha wama akkanaatu takkaa shamara oromoo keessattuu dhageessanii jirtanii isin hay abbaa manaa kan kee garaa nutti hin jabaatu sumayyaa atiin argita viidiyoo kana maal jechuudha mee kun qooyi bar
garaa nutti hin jabaattu yoomiyyuu garaa nutti hin jabaattu hay abbaa mana irratti abboo eenyutu namni bar shamarri kamiyyuu lubbuu fi dabarsuu barbaaddi bar keessaafuu abbaa mana abbaa ilmaan isii jette maal jechuudha dhugaa rabbi bar nama dhibaa bar waanuma akkanaa dhageessanii isin bar an bar zabanuma akkam yookaan bar amatuma baruma akkam keessa akka jirruun na dhibee baran moo waan duraan taarika irratti manguddoon akka taarikatti goote jechuudha akka seenatti afoola keessatti dubbataa turte santu zabana akkasii santu dhufe moo zabana boodaa yookaan qiyaamaa baanan santu dhalaa'e moo akkamiin jaaba baay'ee ulfaadhu galatoomi ati nama guddaadha ugaa dubbachuudhaaf nama gaariidha ana irratti viidiyoo hojjettee argeen jira baay'ee galatoomi ulfaadhu garummoo ammallee taanaan maalirraa akka jiru inni hubatta dubartiidhaati utuu ati akkas taate maal akka godhuu dandeessu beekta so osoo na qarqaate akkuma viidiyoo duraan hojjetteetti ana appreciate gootee jirta isin bara appreciate kasi goote hayyu akka ati jaarsa isii naaf kenni jaarsa kan kennaaf qoodi jettee kadhattuu fi miti bar sigalee kabajaa siif goote isin bar akkanatti ati namii taa yookaan hamtuu guddaa kana abbaa manaa kiyyaaf yaadda jetteeti miti bara appreciate kasi goote maal jechuu kuni waan hin taane dhugaa rabbi kun maqaa shamara oromollee nyaatuudha maqaa oromollee balleessuudha kun maqallee hin tolu dubbiilleetti hin tolu jechuudha waan dur hin arginii fi waan dur hin dhagayin oromoo keessatti ammallee hin dhageenyu hin argullee hin barbaannu jechuudha dhugaa dubbatuuf jechuun waan akkanaa nu takkaa hin argine nu maybe yoo dhaloota gagganaa nu boodan dhufu keessatti wanti kun kan mul'atu ta'e I don't know hin beeknu san hanga ammatti immoo hanga lafa kanarratti uumamne umrii keenyaas geennetti waan akkana argine hin beeknu nu abbaa manaa kan kee naa kenni nama namaan jedhu hin dhageenye nu naa qoodi abbaa manaa kan kee abbaan manaa bar maal jechuu abbaan manaa midhaanii miti bishaanii miti kan walirraa kadhatanii fudhatan muka ergisaatii miti bar sibiila bassanii maancaa fi seefii fi waan adda addaa mi'a adda addaa ittiin tolfatanii miti bar maal jechuun mucaan kun barbadee bakka barbaadellee deemuu danda'a garuu namni kun na booda maaltu uumama waan jedhamu sammuu dhiiraati yaadeeti maaltu uumama wanni kun na duuban rakkoon akkanaa kun yoo uumamte maqaan na badaa maqaa kiyya gaarii kalee jiru santu boru na bada waan jedhamu sammuu keessatti yaadeeti malee biraa deemullee wallaallee bar ani waan biraan jedhu warreen gidduu Saidootii fi gidduu Sumayyaa deemtanii waan tokko komantii badaa barreessitan piliis osoo irraa of qusattanii ani baay'ee gaariidha jedhee namana maaliif eenyumtuyyuu guyyaa tokko ni dogongorarraa waa baratee darba dabalataan immoo nan dogongoraa jedhee namni tokko kan badii dalagu hin jiru badii takka dalaguuf ilmi namaa wayin balleesse yookaan badiin dalaga jedhee hin dalagu jechuudha kan badii dalagullee fakkeenyaaf wanti kuni sigalee namoonnummaa fakkeenyaaf yeroo hedduu badii dalaganiyyuu wanti sun akka badii ta'e osoo beekuu kan dalaguutu jira kan immoo wama nagaatiif yaadee gaariin dalaga osoma jedhu wanti sun gara hamtuutti harkaa jijjiiramutu jira eeguma badii san keessa bu'ee arguutu jira jechuudha soo amma dubbiin Saidoo kuni akkasani jechuudha faallaa dhufte jechuudha kanaaf immoo dogongorri har'a mana Saidoo bulee boru mana nama kaanillee ni bulla waan ta'eef keessaafuu warreen nama arrabsitan jechuudha komantii isaa jechuun keessaafuu chaanaala afaan oromootiin jiru kan adaamaatuuf jedhu jalatti jechuudha komantiin isaan barreessi komantiin isin barreessitan dhugaa rabbii namni kenna barreessu baay'ee keessa nama cabsa jechuudha nama arrabsuun arraba keessaafuu arraba miira gad'aantummaa namatti dhageessisu nama arrabsuun gaarii miti jechuudha nama arrabsitanilleef namni iddoo dur jirurraa gadi hin bu'u tana hubadha arrabni yookaan nama miidhuu fi akkasumallee nama gaqqabuuni nama sanni jabeessa malee jechuudha hin kuffisu sinigalee hin doomsu namni sun qaramaa deema malee akkasitti hubadha kanaaf immoo otoo nama arrabsuu baatanii osoo nama lamaan gidduu deemtanii dhagaa darbuu baatanii baay'ee gaariidha yoo dandeessan yaada isaa walitti harkisu yaada mo'ataa yaada gaarii tokko fidaati koota gidduu isaanii dubbadha jechuun gidduu isaanii dubbadha yeroon jedhu yaada gumaacha isaa saniif gumaacha sun obbolummaadha garuu yoo san dadhabdanoo dhiisaa ofirraa isaanuu waliif galanii kar tokkolirraan dhaqanii dhiisa waluma dhiisaati jaallala bakka ittiin bohaaraa laalaati kanuman isiniif dhaaman kanaaf immoo kan mucayyoo kana kun waan takkaa hin dhagayni kun oromollee waan callisuu miti maaliif hin callifne beektanii
dubartoota keenya bada shamarra keenya fakkeenyaaf dhaloonni isii boodan dhufu maal yaada viidiyoo wanti kun fakkeenyaaf miidiyaa silaa miidiyaa ba'uu hin malle wanni akkanaa bayeef immoo wanni godhamu jiraaree hin jiru kanaafuu immoo tarkaanfiin barbaachisu irratti karaa manguddooleetiin fakkeenyaaf yoo walitti fuudhuu taatellee walitti fuudhanii ija miidiyaa duraa achi qabuutu furmaata jechuudha bar namni fuudhee kararraa goruun yookaan heerumee kararraa goruun furmaataa bar dhugaa rabbii furmaataa bar garuu immoo akkana ija miidiyaa dura ta'anii halkanii guyyaa waan akkana haasa'uun dhugaa baay'ee jechuun kuni safuu gatuu aadmalee jedhamti jechuudha kun amma aadmalee oromoon amma waan akkana kana duraanii hin hoongatti jechuudha siigalee hin hoodatti dhugaa rabbii hooda jettiin dhuguma bar abbootiin keenya akkam jettee jechuudha waan akkana kana gaafa durin jirreen dhuftee ganda keessatti dhalattu maal jedhan beektaa hooda waan dur hin dhageenye nun dhageessisin waan dur hin agarrellee nun agarsiisin jedhanii du'aayee godhatan ganama citaa qabatanii citaa jiidhaa qabatanii haati siinqee qabattee jechuudha ganama subii baanii ofirraa kadhatan dur hin jirree nun dhageessisin dur hin jirree nun agarsiisin waan barri fide jala nun deemsisin jedhanii ofirraa kadhatan jechuudha malkaatti baanii tulluutti baanii kadhatan jechuudha dhugumaa bar abbootii keessan dawwalaa gaafadhaa jechuun kun waan dhugaa lafa jirtu jechuudha dur hin jirree nun dhageessisin waan dur gurri keenya dhagahin nun dhageessisin waan duraan arrabni keenya dubbateen beenne nun dubbisiisin hamtuu duraan hin argin nun agarsiisin sigalee waan ijji keenya takkaa nun argin waan akaakoliin keenya nu dura argin nun agarsiisin dur hin jirree nun agarsiisin jedhanii du'aayii godhatan kadhatan malkaa fi tulluutti banii kan akkanaa kana jechuudha kan ofirraa kadhatan dhugaa rabbii waan dur hin jirree kun waan dhaloota balleessu namni waan ni hojjetu waan dhaloonni irraa baratu malee waan seenaa ta'ee lafa kaa'amee dhaloonni yeroo dhufe isa boodan dhufe ilmi namaa kun kamiyyuu dhagaa ta'ee hin taa'u tulluu ta'ee iddoo tokko hin taa'u ni deema umriin namaa ni deema ni dulloomaa ni du'a eega san boodan seenaan ni hafa seenaa san akka dhaloonni irraa baratuuf namni waan gaarii yoo ta'e lafa kaa'ee darba jechuudha seenaa hambaa seenaa keessatti galmeeffama jechuudha garuu kun amma bari kun bar sagaggaalummaan garaagarummaan qabu bar dasseet amma kun garaagarummaan tasumallee garaagarummaan qabu kun baalagummaan jechuudha sagaggaalummaan jechuudha maaliif namni abbaa manaa halaala abbaa tokko naaf kenni naaf qoodi naaf ayyami garaa natti hin jabaattu garaa nutti hin jabaattu laalamee dhugaa rabbii laal bar hamtuun gaafa ati toltuu namaaf yaadde hamtuun namaa deebitu jechuun dhugaadha mee viidiyoo sumayyaan kana dura dalagaa turte afaan amaariffaatiinis afaan oromiffaatiinis mee deemati sumayyaa tuubii irratti ilaala hanga ammaa viidiyoo kalee waraabde tokko qofa sanuu waan mucayyoo sanuu kalee achumattuyyuu waan mucayyoo waa'ee nagaatii fi haala gaariin dubbataa turte jechuudha sigalee jechuun jecha tokko kan waa'ee saidoo incitii tokko kan afaan isiitii bahe haa ta'u malee gaarii isiif yaaduun immoo deebi'ee ismarratti hamtuu dalage laalamee bar zabanuma akkam keessa jira yeroo nan jedhu sababa malee miti bar isiin nafseen isii haa baraaramtu mucayyoon tun daa'imaa ganaa ijoolleedha amma guddataa jirti qalbiin akka hin cabne yookaan akka qalbiin isiin sun fayyitee namummatti deebitu kennaa wayii tokko kan uf danda'e godhuuf qaba sa'idoon yoo fuudhate illee ifa bahee fuudhu bakka waanuma gaarii waan isii gargaaru dubbataa turte sumayyaan hanga har'atti jechuudha garuu immoo gaariin isii sun maaf jijjiirame hamtuu jijjiirame har'a immoo ifatti baate tan nyaara haaddate mucayyooni bar tan nyaara haaddate tan fakkeenyaaf gara Harargee kana yoo deemtan jechuudha kuni bar kan nyaara haaddate waliin jedhan jechuudha inumaa kan tan nyaara haaddateetu dhufee mi'arra jedhan jechuudha sigalee kana jechuun fakkeenyaaf nama safuu hin beekne nama maalnaan jedhanii hin beekne kan bakka ni jiraa miti nama waanuma maalummaa namummaa keessaa uf baase jechuudha intala durbarraa intala shamararraa keessafuu isii ganaaf fuulduraaf ilmi dardaraa dargaggeessi bultii godhatuuf isii eeggatu gana haadha bultii namaa keessa galuuf deemtu akkanni kun irraa hin malu jechuudha wanti kun miidiyaa irratti yeroo tokko maxxanfame otoo isaanuu buusanii namoonni garagaraa maxxansee jira waan ta'eef waan miidiyaa kanarraa baduu miti kanaaf immoo maqaa ofillee balleessuun darbanii immoo maqaa shamara oromollee balleessuun dhugaa rabbii aadmaleedha abbaa manaa keenyaa kenna abbaa manaa keenyaa qoodi naaf eeyyami bar kun jechuun bar humaan hafne bar jechuun sumayyaanuu kalee dubbatteerteer humaan hafne bar abbaa manaa kan ka'e
naaf kenni waliin sirra rafaa malee uma nafne bar yookaan arraha nabira bulu boru isibira bulaa uma nafne bar jechuun namni abbaa manaa kennaaf ayyamii garaanatti jabaatiin jedhee osoo inni ilmaan qabu osoo inni abbaa haadha manaa gaarii qabu akkana jedhu kuni maal jechuu bar kun dhugaa bar kun dubbii biraati bar hundumaafu rabbi nagaa buusu sumayyaalleen yoo dandama ta'e viidiyoon keenya kun yoo sibira geesse ta'e Saidoo please ilmaan isaa argisiisi karuma hundaanuu garaa walitti jabaatina diinni akka isin hin gammanne keessan akka namni isin hin argine hedduun namaa gamanaa dhagaa akka isinitti darbaa jiru in hubadhaan tolcheen hubadha jechuudha komentii lee jala deemeen dubbisaa jira afaan amaariffaatiin kan barraa afaan oromiffaatiin kan barraa keessaafuu komentiin ijoolleen oromoo afaan oromootiin barreessitu baay'ee dhugaa rabbi nama dhagama jechuudha afaan tokko dubbataa afaan tokko dubbataa nama saba tokko taa dhiiga tokko taa komentii akkasii walii barreessuuleen hedduu ulfaata haa ta'u uumaa miti Saidoon nama komentii akkasii leetiif bakka kennuu miti itti kolfee nama bira darbu malee kun immoo hamilee isaan buusu hin beeka kanaafuu Sumayyaalleen waan kanuma hundaa'u yaaddee beettee akkuma duraa yaadaa turtetti namni immoo rabbi nama qabu waan guddoodha Rabbiin si qaba jedhee Saidoo yeroo dubbatu gadi ba'ee dhiifama afaan amaariffaatiin gaafate afaan oromiffaatiin gaafate dhiifama gaafatuun sodaa fi yookaan waan biraa osoo hin taane dhiifama nama gaafatuun hawaasa dhiifama gaafatuun hayyummaadha eenyumtuu haadha manaa ofii keessa haadha manaa ofii dhiifama gaafatuun hayyummaadha badii fedhe yoo balleessite haati manaa gaafati dhiifama jettu dubartiin garaa laafti sirraan hin darbitu namni dhugaa beeku dubartiin jajjabduun dhugaa beektu jechuudha soo kanaaf dhiifamallee gaafate afaan hundaaniyyuu Sumayyaalleen akka ilmaan itti argisiiftu asumaan dhaamsa dabarsuuf barbaanna jechuudha abbaa ilmaan isiiti yoomiyyuu hayyuu bira taa'eeti jechuudha tun hayyuu maal taatee miti hayyuu bira taa'eeti jechuudha kan inni ani jaalala isii qabaadhee osoo hin taane rakkoo uumamuuf deemu kana akka hin uumamneef malee Sumayyaan haadha manaatiyya gaarii qaalii nama isin jijjiiru hin qabu jedhee gaafa inni dubbatutti isin immoo yeroo abbaa manaa keessan naa kenna jettuun hedduu nama dhagama Sumayyaan dhugaa rabbii nama jabaadha yeroo nan jedhu jechuudha sababa malee miti jechuudha har'a dubartii takka osoo sila dubartiin biraa akka kana taate jechuudha dhugaa rabbii rakkoon biraatu uumamte miidiyaan kun sila akka qilleensatti walii gadi waliin wal deemaa jira jechuudha gabbaatee waan isin dubbattu nan beeka sila dubartii biraa taate jechuudha garuu mucayyoon tun gabbaateelee waan takkan dubbanne waan isin dubbattes waanuma nagaatiif waan nama jajjabeessu jechuudha kanaafuu mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaati anillee yaada kiyya irratti kennaan deema namoonni chaanaal afaaraa taatallee subscribe godha viidiyoo like godhuu hin dagatina yaada keessallee komentii irratti ibsataa waan jira hundaa wal biraan kan geenyu daawwattoota kiyya mee viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebina ድሮም አግብቷታል ሲዋሽ ነው የሚሉት በብዛት ማለት ነው አንቺም እንደዛ ነው ይመስልሽ እንደዛ መስሎሻል እና እኔ እንደዛ አላረኩትም መጀመሪያውኑ አግብቷት አሁን እኔን ለማሳመን ነው የሚለውን ነገር እንደዚህ ብሎ ያወሩሽ አትስሜ ሰው ከብዙ ቦታ ያወሩልሻል እዛ ውስጥም ያወሩልሻል መቀኛ አይጠፋም በእኔም የተናደደ ሰው አይጠፋም እና አውቃለሁ እዛው ራሱ ሆኖ እንዳገባቸው የሚፈልጉ ሴቶች አሉ ሱመያ አግባ ስተሰምተው ማለት ነው ምናልባት እነሱንም ስላላገባው ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ሊመክሩሽና ሊሉሽ የሚችሉት ማለት ነው አትስሚያቸው እነሱ ተናደውም ለምን እኛን አላገባም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ስላችሁ ቤተሰቦች ቪዲዮውን ስታዩ ምን ስለሆንክ ነው ብዙዎች አላችሁ አንተ መላጣ አንተ አስቀያይ ምናምን ትላላችሁ አውቃለሁ እኔ ቆንጆ ነኝ ብዬ አልተከባረርኩም ቆንጅናም ደግሞ ያው መልክ ሳይሆን ዋናው ጤና ነው አልহামዱሊላህ ጤነኛ እስኮንኩ ድረስ ቆንጆ ነኝ ስለዚህ ያው ምን ስለሆንክ ነው አንተ አንድ ሁለት ሴት የሚወዱት ምናምን ልትሉ ይችላላችሁ ኮሜንትም አንዳንዶችን ሳይ ሱመያ ልጆችን ይዘሽ ጠፊ ተፋጂው ትተሽ ሂጂ ነው የምትሏት ምን ያደርግላታል ምንም አይጠቅማትም እንደዚህ አይነት ምክር ምንም አይጠቅም የሚጠቅማት ያው እኔ ጠብቃ ምንም ማድረግ አይቻልም እኔ አንቺን ፈታሻለሁ ወይ ተወሻለሁ አላልኩም እቺ ልጅ ራሷ እንዳታጠፋ የሆነ ነገር እንዳትጎዳ ውስጧ ያስላለ ያው ብዙዎችም ደግሞ አግባት የሚለው ስላለ ነው በቃ እሺ ብዬ ተቀበልኩት እሷን ለማትረፍ ነው ይሄን ሁላ መስዋዕትነት ተከፈልኩት ስለዚህ አንቺም የሆነ ነገር ሲፈጠር አብረሽኝ መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብሽ አውቃለሁ ባትወጂውም ያው ያለ ነገር ስለሆነ የሌለ ነገር ባመጣብሽ እሺ
wanni amma afaan Saidoo irraa dhagaa jirtan kuni maybe soba isinitti fakkaatuu danda'a jechuudha. Akka soba hin jenneefi mee komantii viidiyoo isaan gadhiisan keessaafuu viidiyoo guyyaa darbe irratti hajji waliin gadi dhiisan san jechuudha. Mee jala seenaati ilaalaa jechuudha komantii jechuun ati maal ati eenyu taateeti namicha malaata dubartii lama jaalatte yookaan dubartii lama si jaalatti jechuun kuni waanuma dhugaa itti barraa'e kana qofaa miti jechuun ani waanuma afaan isaanii baay'ee malee wanni nana ofii kiyyaachi jalatti dubbise waa baay'eetu jira jechuudha. Isinii galee eenyu caalteeti yeroo jedhamu dhugaan isinii himaa miti. Saidoon dhiira Oromoo tana 100% harka dhibba akka caalu abdiin qaba. Maaliif jedha na gaafa dhagaan sababa waliin beekadha. Isinii galee dhiirti keenya kanammaa anilleen keessan jira beekaa keessaaf hin baafne. Anumarraa tokkoyyuu jechuudha. Bakki isin itti argamtu bakka kashlabbee bakka argitee namoonni qushaashni jiru. Isinii galee hundaa miti gaa dhiira hundaa miti jechuudha. Irra baay'een dhiira Oromoo jechuudha. Warri amma komantii akkanaa barreessulleeni warra qushaasha akkasiiti jechuudha. Saidoon nama bakka akkasiillee ooluu miti. Dhugaan isin himaami nama bakka guddaa oolu nama guddaa waliin oolu nama agartee waan teknooloojiin addunyaa tun taate quba qabu. Sii galee nama haala yeroo waliin deemu akkasumallee nama cimaa wallahi dhuguman isiniin jedhaan dhugaa sobaa miti jechuun waan Saidoon hin qabne hin dubbadhu beekadha. Kanammoo ragaani ijoollee isa waliin dalagaa jirtu irraa formishina fudhatuu dandeessan. Dabalataan haala hojii isarratti hundooftanii isinuu murteessuu ni dandeessan. Isinii galee kanaaf immoo nama isaa gadiitii fi beekaa wanni takka namni tokko kan waa siin jedhuu fi kan siin lolu kan waan hamaa siin jedhu gaafa ofii olitti si argee siisan dhaqqabuu fi si gaddeebisuuf halkanii guyyaa shira xaxa jechuudha. Kun beekamaadha beekaa kun waan itti mamamuu miti jechuudha. Kanaaf Saidoon isaan dura jira waan akkanaa kan haasayan malee otoo Saidoon isaan duuba jiraate waan tokko akka hin dubbanne hin beeka jechuudha. Saidoon gatii isaan dura jiruufi waan barbaadan haasan. Kanaafuu Said akkasitti hin dhagamne si galee brother waan tokko akkasitti hin dhagamne immoo abdiin qaba jechuudha. Atu akka komantii akkanaatiif iddoo hin kenninellee abdiin qaba. Dabalataan Sumayyaan haati manaa kan kee aaruun ishii haqa ishiiti. Haqa qabdi. Dhugaa haqa qabdi. Dhibbatti akka haqa qabdu nan amana. Maaliif eenyumtuu nama kamiyyuu ta'e obsaa fedhe haa ta'u. Si galee dhiira ta'e shamara dubartii ta'e. Hamma fedhe obsa haa qabaatu hamma fedhe beekaa haa ta'u hayyuu haa ta'u abbaa manaatii fi haadha manaa ofirratti eenyumtuuf wareeguu barbaada dhugaa eenyumtuu jechuudha hanga hin hammaatinitti beekadhu yoo hammeenya namni sun sii dhufeen alatti si galee karaa nagaarratti eenyumtuu abbaa manaa ofirra kan namatti aanu ni jira mee daawwattoota kiyya abbaa manaa keessanirra keessaafuu isin warri dubartoota abbaa manaa keessanirra namni isinitti aanu jira hin jiru. Haadha manarrallee namni dhiiratti aanu jira tasumallee hin jiru dhugaa rabbii hin jiru haati tanteeta si dhalte sitti naantu bara haadha manaa keetirra dhugaa namni fakkeenyaaf dhiifamallee naa godha yeroo tokko namoonni yaada xiqqeessanii waa yaada yeroon akkana jedhu waan birallee akkamitti haati manaa haadha teetirra si caalti waan jedhamullee kan dubbatan hin dhabamtan jechuudha. Si galee kana jechuun haati manaa haadha kiyyarra caaltee osoo hin taane mee hincitii haadha manaa keetitti himattu haadha tanteetitti hin himattu si galee gara namummaatii fi gara waan biraatti si galee haati tantee haadha si dhaltee jechuun ni jaallata ni kabajja haadha manaa keetii ol kabajja hamtuun immoo garaa saniin waan sitti dhufu waanuma xixiqqoodha si galee miti ofirra deebisuullee afaan itti qaba waanuma hunda keessattuu jechuudha garuu haati manaa haadha kiyya caaltee osoo hin taane si galeemi ati haadha kan keetii fi haadha kan kee rakkoon takka yoo irra geesse itti wareegamta dhugaadha. Haati manaa keetilleen akkuma sani jechuudha. Garuu haadha keessanirra kan sitti aantu haadha manaa keetiiti. Na amani kana. Haadha ilmaan keetiiti. Waa lama siif taati barlaal. Haadha ilmaan keetiiti. Siif immoo haadha manaa keetiiti. Ilmaan keetiif haadha keetii jechuudha. Haadha isii haadha ilmaan keetiiti jechuudha. Ilmaaniif si haadha. Siif immoo haadha manaati. Waa lama siif taati bar. Kar tokkoon obboleetti isii taati. Waa sadii barlaal. Waa sadii siif taati jechuudha laal. Haadhi manaa teeta waliin mana galtu jechuudha. So kanaaf haadha manarra kan namatti aanu taasumallee hin jiru. Abbaan manalleen akkasuma beekadhaa qabadhaa laal. Abbaan manalleen dubartiidhaaf akkasuma jechuudha. Bakka abbaa, bakka haadhaa, bakka obboleessaa,
bakka waan hundaati jechuudha. Kanaaf eenyumtu abbaa manaatiin nama biraa tasumallee wal qixxeessuun jaalatu hamma lubbuun isaa dabartutti dubartiin kamiyyuu. Kanaaf immoo mucayyoon haqa qabdi, Sumayyaan haqa qabdi, inumaan ni obsiteeyyuu dhugaa Rabbi ni obsite, baay'ee obsite jechuudha. Kanaaf immoo Sa'idoolleen rakkoo uumamtu kamiifuu ofirratti dirqama rakkoo uumamtu kamiifuu qopheessuun isarra jirti. Dabalataan akkamitti akka keessaa ba'uu fi akkamitti waan kana akka fixu kana nu ittiin himnu innuu ni beeka. Sigalee kana innuu ni beeka. Kanaaf namoonni gidduu isaanii deemtanii dhagaa darbattan piliis osoo ofirraa dhiiftanii hedduu namatti tola. Sumayyalleen dhaamsi nan qabuuf akka obboleettii takkaatti dhiifama akka gootee fi yoo fuudhu ta'es isintu itti wal mari'atasan keessa nun galchu bakka nun nyaanne hin hooqannu gatii ta'ee fi waan nun galchine keessa hin gallu. Hanga obbolummaa hanga hiriyyummaa waan nutti fakkaate ni dubbanna. Obboleessa keenya kan gaddu kan rakkoo akkanaa keessa jiru dhiifnee irra darbuun natti ulfaate jechuudha. Kan viidiyoo kana irra deddeebi'ee na waraabsisu jechuudha. So kanaaf Sumayyalleen dhiifama gootee fi irra darbitee fi waa hedduu argaa jirti. Akkuma inni illee dubbataa jiru gamaa gamanaa dhagaan itti darbamaa jira. Haasinni kanuma keessa nama gammadaa waa meeqaatu jira jechuudha. Kanaaf immoo ilmaan fudhatti fakkeenyaaf maaliif ilmaan fudhattee hin banne ilmaan fudhadhu jalaa badii waan jedhamu waan akkanaa kana fasilaa otoo barreessuu baatanii yookaan dubbatullee baatanii gaarii miti. Isiin deemtullee wanni isaaniif gayaa hin jiru jechuudha. Sigalee faayidaa hin qabuufi jechuudha. Waan akkanaa kana silaa otoo namni haasa'ullee baate waan akkana nama jibbisiisu waan akkanaa kana. Kanaafuu kanuma hundaafu Sumayyaanis ilmaan kan kee qabattee jabaattee akkuma duraan jabaattee jirtutti jechuudha. Saidoonis dubbiin kan mucayyoo kanalleeni manguddootti kennamee jira. An akka Saidorraa dhagayetti manguddootti kennamee jira. Manguddoon dubbataa jirti waan irra gahame manguddootu murteessa jechuudha. Immoo waan tokko eega itti seenaani kan murteessu isa osoo hin taane aalii qaba, fira qaba, dabalataan manguddoo biyyaatu jira. Dubbiin amma fira bira darbitee manguddoo biyyaatti kennamtee waan jirtuuf manguddoon haasaa jirti. Waan manguddoon irra geesse mootu isaanuu kan viidiyoo dalagan ta'a, walumaanuu kan arginu ta'a. Hammasittuu miira keessallee galtee akka waan dubbanne siin jedha Sumayyaa teenya asumaan si dhaamuu barbaada. Ilmaan isaa immoo itti argisiisi. Garayyuutu ilmaan isarraa dhaltee ilmaan isaati halaala isaa waan ta'eef ilmaan isaa itti argisiisuun immootu dirqama tahaa jechuudha. Saidoon ni dhufa moo hin dhufu ka jedhu saniifi jechuun mee oduu namaa kana silaa Saidoo yoo akkas goote malee hin dhufu yoo akkana goote malee hin dhufu waan jedhamu namni sitti haasoflee silaan dhiiftanii gaariidha jechuudha. Maaliif dhufullee baatu san isintu waliin mari'atee irratti walii galaa jechuudha. Fedhu gara biyyaa si galfata yoo fedhe ofiif dhufa rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Karayyuutu nama dandeetti sitti qabu. Ani kanuman isiniin jedha obboleeyyan komantiin taane barreessitanillee dhiisaa humaa isiniif hin godhu. Keerima namaaf yaada keeriitu isin barbaada. Gaarii yaaduun ufumaa fi kanuma isiniin jechuu barbaada. Viidiyoolee asumarratti kan addaan muru ta'a. Said obboleessa kiyyaa yookaan saahiba kiyyaa Rabbi inshaallah hamtuu tana keessallee si haa baasu. Mucayyoon tun garuu safuu cabsitee jirti. Maqaa shamara Oromoo nyaattee jirti. Rabbi si haa qajeelchuman jedhaan ani waan biraa hin jedhuuni. Jaalallee yoo taate jaalallee akka qabdii akka itti ibsatan qabdii iddoo qabdii bakka qabdii jaalalli akkasumallee jaalalli yeroo qaba. Waanuma hunda keessatti wanni hundi yeroo qaba jechuudha. Akkasumallee haala ittiin ibsamuutu jira jechuudha. Kanaafuu Rabbi si haa qajeelchuma jedhaan waan biraa hin jennuuni. Said Rabbi nagaan haadha manaa kan kee haadha ilmaan keetitti si haa deebisuu man siin jedha waan biraa siin jedhu Sumayyaatilleen Rabbi si haa dandeessisu akkasumallee Rabbi abbaa manaa kan keetiin abbaa ilmaan keetiitiin nagaan wal isin haa argisiisuun isiniin jedha. Kana fakkaata daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan isinittillee dheeresseen jira waan na dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoon asumarratti kan goolabamuu ta'a namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa akkasumallee yaada viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate waan isinitti fakkaate isinillee jechuudha. Komentii jalatti naaf barreessaa yoommoo as keessatti gara nama tokko illee waan gore natti fakkaatu ani gortefaa jettanii natti mufattan jiraatan asumaan dhiifama isin jechuu barbaada. Dhugaa Rabbii nan aare maaliif naare maqaa mucayyoo maqaa Oromoo balleessitu yookaan safuu gatte tanaatu miira keessa nagaa ishee jechuudha. Dhiifama isin jechuu barbaada. Viidiyoon asumarratti kan goolabamu ta'a. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.